Labsii 255 muraa 2016 kutaa 4 mirga kaffaltoota gibira galii kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi hundeeffama koree. Kutaa 4 keewwata 21 mirga kaffalaa gibiraa galii fi kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa. Kaffalaan kamiyyuu yoo gaafate biirichi yookiin qaamni kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibira galii hojii qonnaa akka sassaabu bakka bu'ee ibsa akkaataa hojii herreega kan armaan gaditti ibsaman addaan baasee ni kennaaf. Keewwata 21 keewwata xiqqaa tokko hamma qabiyyee lafa kaffaltiin itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibirri galii hojii qonnaa irratti gaafatama. Keewwata 21 keewwata xiqqaa 2 hamma maallaqa itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibira galii hojii qonnaaf kaffalamu. Keewwata 21 keewwata xiqqaa 3 hamma adabbii yoo jiraate. Keewwata 21 keewwata xiqqaa 4 ibsa barbaachisu kan biraa. Kutaa 4 keewwata 22 hundeeffama koree. Keewwata 22 keewwata xiqqaa 1 koreen oliyyannoo murtii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibiraa galii hojii qonnaa dhaga'u kanaan booda koree jedhamee waamamuu tokkoon tokko aanaa irratti labsii kanaan hundeeffameera. Keewwata 22 keewwata xiqqaa 2 itti waamamni koree bulchaa aanaatiif ta'a. Kutaa 4 keewwata 23 miseensota koree. Keewwata 23 keewwata xiqqaa 1 korichi miseensota armaan gadii ni qabaata. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi mana maree bulchiinsa aanaa walitti qabaa. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa miseensa. Itti gaafatamaa waajjira lafaa miseensa. Itti gaafatamaa waajjira misooma jallisii fi horsiisee bulaa miseensa. Itti gaafatamaa waajjira dhimma dubartootaa fi daa'immanii miseensa. Itti gaafatamaa waajjira maallaqaa miseensa. Ogeessa seeraa bulchaa aanichaan bakka bu'u nama tokko miseensa. Keewwata 23 keewwata xiqqaa 2 waajjira bulchaa fi mana maree bulchiinsa aanaa irraa kan bakka bu'u ogeessa tokko sagalee malee barreessaa koree ta'ee